waa'ee warra Itoophiyaa bulchaa kana hoggaa isaan haasayan osoon kophee tiyya keessatti ifdhoo iseen fedha beekta wallahi so embarrassing you know namni keenya hundi namni keenya ka sirna san keessa jiru jeneraalli jiru ministeerri jiru ka kanaan hin qaanu hin jiru maaliif tokko maqaanu nyaatan alagaa duraanu maqaa keenya hin jaalanne daran hidhu geessaniif jechuudha tokko maqaa keenya qabatanii deeman lammaffaa waan leencoo lataa jiru jira waan jaarsi sun jiru ilaalchisaa jaalatanii jibbitanii dhaggeeffadha waan inni jiru nullee mootummaa Oromootii miti jennu nuti hin filanne gaa sirni kun qabsoo Oromootiin ol bahe maqaa Oromoo dhayata badiin isaa haga fedhe yoo akkanne nurra maxxanti jaarsi elemoo jam tokko yoo jiraate ijoollee hedduu keessa gurbaa guddataa yamoo qabaate guddataa yoo hate mucaa warra elemoo santu hate barjan guddataa qofaa yoo ganda hundaatu waliin maqaan xuraawaa jechuudha tokko kana lammaffaa sirni bifa kanaan utubaaleen sirna biyya hagar mangista akkaa'u state bifa kanaan gaafa shoshorroqee bututaa'ee laaffate mootummaa qofaa mika kufu biyya wajji kufa state kollaapsiidha jechuudha biyya hoggaa kufee laaftutti hin fudhatina haa toltu haa baddu biitii takka eega jaaramte booda qoybu sirreessu sirnetti tolchu hamtuu isii irraa laaffisanii mootummaan sun mootummaa nama miidhaa nama irraan geessu irraa laaffisanii kan nama tajaajiltu godhuudha malee biitii takka adda facaanan callee dukkana keessa facaatee beeke Somaaliyaa laala Yemen laala Liibiyaa laala gaafa qabsoo dizaayin goonu dura adeemsa duraa san yaadne turre sirnicha garagalchuu guututti ijoolleen nu wajjin qabsoo nagaa qorachaa turte Arab Spring kaafte abbootiin ree biyyoota arabaa kan hoggaa kuffisan nuti san dura kayaadaa turre wanni nu barannes sirna abbaa irree tokko hoggaa garagalchite dimokiraasiitti ceetaadha maal garre dimokiraasiitti ce'uu dura biitii bittinnaa wal waraansaamaa keessa akka seentuu agarreefi awoo biitii faca'uurra mataa jirutti amaammata fe'anii hidhanii kanaafuu maal godhuu qabna sirnuma jiru kana keessa warra hamaa dhiibnee warra wayyaa ol baasuu qabnaadha kanaaf lammaa jala marxifannee jechuu gaafa san laafina jiru osoo beeynu biitii diigamuun is very dangerous kanaaf ammoo inni lallabaa jiru maali sirna garagalchuu maal osoo taate har'aa miti gaafa tiyoorii qofa qoranne saniihu waggaa afur nuffitteemi guyyaa 40 nutti hin fixxu I can tell you that's not injir ture waan bututeetti kuma itti buunaan bara mana utubaan isaa laaffate akkuma tiraaktarii buunaan kuutee beeke takkaa'u muka jirmisaa shame rirmi fitte gaafa tokko qilleensi xiqqaa tokko lafeen lafaan dhaya amma sodaan an qabu maali sirna kana daddafnee karaa tokkotti itti baasuu baannaan maqaa keenyaas gaafa Oromooti biitii jiide biitii jiide gaafa isaanii jiide waan jaamurra dhufnaa jechuudha san qofa osoo hin ta'in biitii adda facaateeti nuus walii keenyaas ollaa wajjinis rakkoo keessa seenna ka ja'uuni kanumarra naa dhaqe akkamiin as geenye warra mootummaatiin challenge godhuu barbaada warra sirna san keessa jiru warra nama mootummaa san keessa jiru parsantii 5 hin ga'u ka gurbaa deeggaru kurnanumaaf shanan saniif challenge godhuu barbaada how did we get here qaanyii kana keessa akkamitti dhufne laaftuu sitti fakkaatiin hoggaanaan akkana dubbadhee qaanyii adimit godhu garuu amanuu malee keessa ba'uu hin dandeenye sochiin qeerroodhaa maal ture biyya tana gara dimokiraasii ceesifne federaalizimii dhugaa kaayitii Oromoo keessatti eegamu kaayitii sabaa sablammoota keessatti eegamu walqixxummaan jiraatu namuu naannoo ofiitti bulchee biyya waliigalaa moo qoodannee angoos qabeenyaas qoodannee wal dandeenye bullaadha abiini dhufe lakki karaa dimokiraasiin barbaannu sirna abbaa irree jaarre jedhe aboo taa'i biitti tun bala nu geessiti noop naatu beeka naatu sin ceesisa faranjii fi arabniinis harka dhayaniif wanni hoggan Afrikaa balleessu tokko